jaran an lubbutii agartee biddarraa baasuuf hin tattaafadha achi booda maatiitii achi booda agartee hawaasa kiyya isin irratti hin dheereysu yaa rabbi khayrii tan agartee waan social media khayrii irra jiru yaa rabbi khayrii nu kan jawwaalli gartee amata diidamnu harka jira bu'aan itti buufan hin jirtu yara keenya itti wal arrabsu jaran isin irraa hin tollu jaran kee joolluma islaamaati jaran joolluma islaamaati kiristaana takkana argisiisa me takkana argisiisa ibroo jira joollee kiristaanaat gartee amantii isii dhiiftee ummata ulamaa'ii isii xiqqeessitu haadha namaa xiqqeessitu ganda namaa xiqqeessitu joolluma takka pheenxeetiif ortodoksiin hafida kana ilaa hangaan addunyaarra jiru jechaatiin hin jirtu eenyu ka dubartii amantii biraa karaa itti balleessu jiru maa shahadaa hin qabsiifne agartee itti himtanii toohida yeroo gartee geema tokko moote islaamummaa tanarraa maal beeytamee seenaa ergamoota gartee rabbi gartee wangeela keessaa naa himi jetteen hin gaafattu mee amantii teetirraa naa himi hin jettuuni nabi muhammad irraa maal beeytamee nabicha kan hin beeytaa jettuuni waan gaggaarii takkamaa hin goone waan sapara nama gammachiisu jedhan waan namni bu'aa irraa baratu yoonuma qullaa hudduullee wal argisiiftan qucci bacci maal jettanii wartee nama gangalachiiftan qullaa wal dhaabdan arra harma wal garsiisu jirti booda qaama saalaa wal garsiisu dhufti ijoolluma islaamarraan dhufu deemti jara keenya alaamaa qiyaamaa keessa jirra rasuuli salawaatu rabbi wasalaamu alaihi waa hundanuu dubbate hanqa gartee ulamaa'iin guuramte jaahilii kee wallaalaan walitti hafe jara keenya waan haasa'utu gartee na dhiba gariin hin kofla gariin hin boo'e jara keenya namni aqlii qabu imaana mithqaala dharraan qafirii goommanaa qabu tokko nama dal'ansiifti gartee nama aarsite rabbiin keessanis hin aaraa bar jara keenya rabbiin hin gammadaas hin aaraa yoo gartee isinirra muhammad nabi muhammad hin baanu sallallahu alaihi wasallam nama maqaan muhammadii ka gartee hin salaannee fi ka gartee baqqalaa garteen hin salaannee walqixa ka isa kiristaana garaagarummaan qabu faaximaa fi gartee faaximaan gartee hin salaannee fi isin gartee fartuu eenyu jettaniin daraartuun ta amantii hin qabne walqixa jara keenya garaagarummaan hin jirtu maqaan jannata naman naqu saniif jabaadhaa jara keenya jabaadhaa mee jijjiira mana abbaa abdii kana khayrii jijjiiraa jara keenya wallahi gammachuu isiniif fakkaatte malee guyyaa qiyaamaa qubeef nyaata jara keenya dheengadduma guu namni dhiisiiti rakkina addunyuma akhiraa ibidda azaabaa dhiisaa namaan naqabee mana inni hidhame natume jiru hanqan takka iyyuu ture mucaan kun jaran isa hammachuullee taate waan ni goonuuf jirtu jara keenya waan asirratti deemu jiru laala yoo miidhamee ajjeefamees namuma keenya yoo khayri dalagees namuma keenya wal gorsaa hin dandeessan warri gartee giiftarri feemasoonni beeytanii dhiisi waan kana waliin jaa islaamni akkamin namni tokko gartee uddu siseena jedhan yoo hin harkiseette siccita jedhan yoo gallakifte si keessa kota jedhan akkana nu gootee jirti warri tiktokidha jara keenya namuu bakka jirtanii khayri dalagadha mana kiyyo mataa'eetiin khayri dalagadhanis atis manuma kee teessee khayri dalagatta jabaadha rabbiin guyyaa qiyaamaa maaliif jennaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala galanni isaaf haa ta'u gaafa nabiyyi ergus ummata kana afaanuma isaatiin erge malaayikoota ittiin ergine afaanuma arabaatiin erge Isa ibnu Maryamis afaanuma isaaniitiin ergamoota raajoota asiin dura erge hunda afaanuma isaaniitiin erge arrallee ulamaa'in teenya achirraa fuutee afaanuma keenya nu barsiisuu turte nabi Muhammad keessatti yoo achi deebine maatuma nabi Muhammad keessatti deebine ummata waaqeffataa jira ummata amantii gartee adda gabbaruu jira osoo inni addunyaarra kanarra jiru walumaan turan abbaan gartee abbeeraan isaa adeerri isaa Abi Xaalib mana san keessa guddise amantii isaan fudhanne ilma isaati gurbaa ofii guddisuu ture yataamaa harka isaa guddisuu ture adeeroon isaatis gartee hundi isaatu amantii adda addaa keessa waliin guddatan waliin jiraata gariin keenya nama keenya akkese'u namummaa gartee yaani gaafa namni islaamaa fi kiristaana manja amantiin ta abbaati akkasitti oromoonu dhuga amantiin ta abbaati rabbiitu je oromoon hin jenne lakum diinukum waliya diin rabbiitu je barka kanaaf eetii miti duuba oromoo qofaa miti jaarruma siin duraa keessattuu namni maatii takka irraa dhufee amantii adda addaa waliin hordofuu ture kun hiree abbaan isaa kenna arra oromoo hin gammana namuma gartee congratulation baga gammaddanii jiru nabi Muhammad Yahudaa hojji ture gartee abbootii gadaati hojji ture gartee warra amantii adda addaa qabu bifa adda addaa qabu kanaa hojji ture gartee
hin dirqine hin tumne akka namni jedhu miti arrallee Oromoo teenya irra deebinee afaan isaaniitiin biyya isaanii irratti saba isaanii irratti luboota isaanii qeensoota isaanii argachuun kun gammachuu Oromoof gartee gabrummaan gartee bifa adda addaatiin jirti jira keenya gabrummaan ta amantiitiitu ta barabara wajjin baadhan ilaalu wanni beekamuu qabdu gabrummaan jaraa dhufte jarri gabrummaa amantiin qaban akka keenya lamaan qaban gabrummaa sabummaa raawayyaa wajjin baatu garuu kan koodachaadha gabrummaa karaa amantiitiin amantii offalan malee gabrummaa sabummaa raayyaa wajjin roorrifamu bar wanni si dhibu ayyoon shawaa waggaa 100 way kan jarri kontirool godhee akka barbaadan godhanu koboota baattee waggaa 100 karaa deemtee ilmaan guddifattee beekadhu. Ajib dhuga. Afaan ilaal yaa garbeelii waan Oromisiin jedhuun beeku akkam bultee jetti leete waa tokko hin beektu. Yaa garbeelii waan Oromisiin jedhuun beeku hatta gaafa sooma barsiisanu rakkoo jiraa waa baay'een dhagaan salaalee keessa deemaan oolaa dur akkamitti sa'arraa nu dhorkitan loonirraa maa nu dhorkitan jabbiirraa maa nu dhorkitan qoonqumaa dhigaa dhadhaan sooma keessa nyaatamu wanni mi'a sa'aa kun foon kun wanni dhiigni irraa bahe kun hin nyaatamu soomii isaanii keessa. Waan hin nyaatamne jecha jarri immoo Oromoon immoo sa'a dhiisuu dadhabdee seenaa of danda'a baay'ee isaa qabu. Sa'a dhiisuu dadhabanii jennaan utuun beekin bahee aannan dhuganii jennaan qeesiin dhufee afaan isiin hin beeyneen haaraatti lafaa turjumaanee fi bishaan itti facaafamee jennaan anoo garaa kootti hin nyaadhe maaliif bishaan qaama kootti facaafta anoo qaamatti hin nyaanne garaatti hin nyaadhe jetteen jennaan torgomamee fi ammas turjumaanni dhaabatee fi akkuma garaa keetti afaaniin nyaattee jette kan hin gubbaadhaan sitti facaasu kun bishaan sitti facaasu kun keessa sii qulqulleessaa salaalee keessatti waan ta'e beekadhu. Hin taane kiristinnaan badhaanee yeroo jedhamu namni keenya lafaa kaa'amee jedhame si'a lafaa kaa'amee hin jenne dubbiin. Hin taane kiristinnaan badhaanee jennaani maali rakkoon isaa sa'a dhiisuu dadhabee bar aannan dhiisuu dadhabe urgoonuu ilaa yeroo qeesiin aannan dhabu waadha manaatiin galee caaltu koo aannan dhorkaniiru bakka urgoonuu godhiyadha. Yoo isaati urgoon hin taasee beeke. Sigalee maali jennaan afaan waliin beeyne bar utuu sila afaan kan haasa'e afaan wal beekuu dhabuun waan isiin tuulama goote tokko tokkottiin si himuu danda'a waan galmeessee lafaa qabu waan ajaa'ibaa qofa. Afaan wal beekuu dhabuun nama 19 harka mirgaarraa murtee dhaggeeffadhu tuulama kana keessatti. Sunillee amantiidhaan wal qabatee tun ta'in siyaasaadhaan gibirii 40 jennaan sangaa 40 ganda isaa keessaa raddaa keessaa fida. Sangaa 42 guutii jedhaniin ilaalle. Baalambaras maaloo kan jedhamutti itti murteesse manni murteesse kilootii maaloo Akililuu Habtewald yeroo isaa keessatti jechuudha itti murtooftee jennaani harki isaanii ijoolleen tuulamaa harka nama 19 harka nama keenya nama 19 biraa qabna kan hin kaffalatiin kan kaffaltii illee hin gaafatiin siigalteetti dubbin amma waa'ee afaaniitiif jecha arbaa jechuu malee arbaa ulettii quban qabu qaallichi. Sababa kanaaf qaaddichi harki isaanii nama 19 guyyaa tokkotti ida'oo boruurraa seenaa ida'oo boruu barreesse keessaa dhaqaatti dhaggeeffadhaa achitti ilaaltu. Amma gaa ijoollee keenya wanni jechuu barbaadu bakka kanatti afaan wallaaleen jennaan sa'a isaanii aannaniin dhuge jennaan itti facaasan itti facaafnaanii anoo garaattan dhuge qaama kootti maana facaaftaa jedheen garaa koottan dhuge jennaanii isa garaa kee keessa jiru sii qulqulleessa jedhee qeessiin akka amantiiti itti facaase itti facaafnaan inni immoo maal godhe seete maayirraa haadha manaa isaatii wajjiniin sa'a godhatee laga dhaqee eega garaa keessatti bishaan qaama qulqulleesse ani sa'a koon dhiqadhee ilmadhee dhuga jedhee dhaqee sa'a nama miicee jira salaalee keessa sa'a ofii miicee fudhatee gad maaliif jennaan eega sa'a garaa keessatti bishaan anas qulqulleesse sa'a koon qulqulleeffadha. Anis sa'a koon qulqulleeffadha jedhee akka kana ta'anii beekadhu. Kanaaf hawaasa keenya rakkoon ijoollee keenya rakkoo keenya. Ilaal amantii wajjin qabna isiniin hin jenneen warri bar namni faallessee bare dhugaan eessa jirti jedhee naasa'u of duuba deebi'ee ergamaa rabbii illee ilaalu beekadhu. Yoo ergamaa rabbii ilaale rakkoon nama kanaa rakkoo ilaal rasuulli alayhi salaatu wassalaam rakkoo ummata keetii yoo inni dhallames haasa kana dhaggeeffadhu hadiisa barbaadadhu yoo inni miidhes yoo inni miidhames hawaasa keetii wajjin birmadhu hawaasa keetii birmadhu saba keetii birmadhuun ergaa rasuula rabbiiti kottuun harkatti qabee hadiisan siif fida kottuun harkatti qabee yoo dhiira taate yoo inni miidhes dhaggeeffadhu yoo inni miidhames hawaasa kan kee saba kan kee qaqqabadhu ergamaa rabbii jedhe jennaani yoo inni miidhamellee nan dhaqqaba gaafiinsa habaa jalan baan. Yoo inni miidhaa ta'e immoo akkamittan dhaqaa jedheen jennaani yoo inni waa miidhaa jiraatti harka isaarraa qabdeeti miidhaa dhorkitaa isatu birmannaadha. Dirmannaa waan taate ilaaltee agarte
wajjin na xeerorris isin hin jenne beekan hawaasa keetiif tumsi jedhe. Rasuulli hawaasa keetii tumsi yeroo jedhu yoo inni miidhes yoo inni miidhames. Yoo inni miidhame duuti isaa du'a keeti. Cabni isaa hawaasa kee jedhe addaan hin baafne rasuulli. Akkas. Cabni isaa caba keeti. Roorroon isaa roorroo keeti. Miidhaan isaa miidhaa keeti jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Yoo inni miidhe yoo inni miidhame akkanatti wajjiniin duuta shoof beekadhu. Yoo inni miidhame immoo dhaqxee wajjiniin duuti isaa du'a kee ta'a. Khalas. Anaa jiru abadan roorroon sin dhaaltu jechuun haqa jarri nurraa qabu keessaa rasuula rabbii jedhe akka jedhanii. Goo inni immoo miidhaa ta'e ofii isaatii jennaan duuliif maal jennaan harkarraa qabu harka kee zulmiirraa hambisuutu duule ati isaa duulte roorroorraa hambifatte. Amma yoo amma bakka jara kanaa dhaabbanne abuneen amma abbaa amantii ta'e kun yoo inni dhaqee saba biraatti roorrise haqa narraa qabdi sabni biraa maal abbaa isaan kanaa duulee dhaqee harka isaanii irraa qabuun dirqama narraa abbaa machaarra jiru jechuudha. Akkanatti hubachuu qabdanii. Hawaasa keenya isinitti hin dheeradhu amma gara mucayyootti adeemnaa. Gara dabaraa tana waliin goona waa hedduu walii qabna. Isin akkasuma nu bu'aa gamasiin qotaa hawaasa keenya. Amma roorroon sababa kanaati jeequmsi naannoo keenyatti jeeqamu raayyaan ilaallata Abu Mu'aaziin ilaallata ilaallata. Hunda keenya. Sababa amantii da'oo gootanii hawaasa keenya irratti duuluuni duuti jaraa du'a kooti cabni jaraa caba kooti. Kana ofitti mijaallattus jibbitu yoo hadhaa'e siliqimsi. Cabni ummata keenyaa caba keenya. Maaliif jennaan ergamaa rabbiitu hilful fuduuliin namni quba qabu. Utuu silaa waliigalteen hilful fuduul jiraatte yeroo biraanis ni haasaa taarikatti. Rasuulli akka jedhani utuu silaa hilful fuduul jette jiraatte saba kootii wajjiniinan dhaqee hilful fuduuliin mallatteessa jedhamu hin jenne Abu Mu'aaz. Jedhan. Sheetiin tokko dhufee naana mormu kan hilful fuduuliin ilaal tokko lammaffaa. Yoo sabni hin jiraanne warri saba mormu amantiin eenyutti dhufte walaulaa rahatuka larajamnaaka jechi rabbii qur'aana ila utuu ati saba guddaa qabaachuu baatte waan si goonu nutu beekaa hin jenne nabiyyu Shu'aybiin hin jenne awwaa ilaa rukni shadiid jedhanis dhuga hin jenneere jedhan utuu ati saba guddaa ishee saba amantiidhaan tokko hordofan hin jedhani rabbiin qur'aanaan nuun himne. Nime. Ishi. أخاكم جدي ربي نمنتي. وإلى عاد أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم صالحا. صالحا إيجا أشوف الرجل كبير أبولي بانك سنوهين إبراهيمين صالحين إبراهيمين لوطين ومن دي أبولي وانو في ترجمة إرجانو أين يتريت يوسف نجراني أين يتريت إرجان ربي أين يترك سبنون جرو. قاموا قفنا رجفتا قاموا قفاري سالنا رجفتا أنا رامو. Afaan isaa haasa'u Rasuulli alayhi salaatu wasalaam afaan keessatti Yahudaan uummanni Arabaa afaan Yahudaa beekuu qaba jedhaniiti quba qabdanii Ibnu Mas'uudiin erganii akkasii miti. Akkas. Abdullah ibn Abbaas erganii Ibnu Abbaas dhaqanii afaan Yahudaa baratee afaan sabichaa galu baratee dhufe. Qawmii tokko ittiin haasa'uudhaaf jarri kun waggaa dhibba ta'anii afaan koon beekanu. Afaan koon beekanu. Waa tokko hin beekanu. Afaan kan waggaa dhibba ta'anii kaanii waggaa dhibba booddeellee afaan isaatiin akkamitti waaqeffata jechuun fafti kana achiin jiru jechuudha. Anaafis siifis jaraafis isa kanatu ilaalamuu qaba warra nu balfu keessatti. Kanaaf hawaasa keenya kabajamoo ulfaadhaa galatoomaa. Amma gara Abu Mu'aaz muciyyoo invaayit godhii. Amma gara peejii Abu Mu'aaz dhaynee keessummaa keenyatti mannaa namni baay'een hin ba'inaa jedhaa jiru rakkoon hawaasa keessanii roorroon ummata keessanii roorroo keessanii roorroon abunee ummata keenya warra gartee amantii biraa hordofan Rasuulli alayhi salaatu wasalaam ergaa tokkitti isiniidhaam gaafa adda addaa deemamu dhaamsi Rasuulli rabbii nuu dhaaman dhaggeeffadha amaanaa bataskaanaa amaanaa sheekotii jaraa amaanaa moloksee akkantu qaba. Amantaa kan tuqamne bataskaanni maqaadhaan immoo gadaamiin akkan tuqamne gadaamiin bakka gartee ortodoksiin itti lubbuu qulqulleeffachuudhaaf seenu sun akka inni hin tuqamne biqilli lafa akka irra hin ejjetamne loon amaanaa mukti gurguddaan akka muramne amaanaa islaamaa Afrikaa qabdamu hin qabdu. Hin qabu. Amaanaan jara kana as keessaan na bira jira jechuudha. Abuun Saawuros abaanaan Ayila Mikaa'el kara kanaan na bira jira jechuudha. Amaanaan jaraa suni uummanni kun zimmiyyiidha nuyi wajjiniin takkaa nutti duultee maqaa amantiitiin Oromoon nutti duultee.
Maqaa amantiitiin Oromoon of taatee akka Oromootti takkaa Oromootti duultee hin duule. hin dhageenye. Akkasii miti. Akkas. Yoo harka biraatiin nutti duulte malee kallattiidhaan Oromoon akka Oromootti Oromoon qofti tuutanii hamma nuti dhageenyetti inni gaafa hin amanin dantaasiiti. Eega nuti amannee uummanni Islaamaa baay'ifate booddee uummanni Ortodoksii Oromoon takkaa takkitti akka Oromootti nutti hin duule. Ammoo dheengaddaa gaafa nuti majlisa Islaamaa filannu namni jalqaba nurkatti balfe. Namni jalqaba nurkatti morme. Oromoon hangi Oromoo taate gabbaateeti baga milkooftan nuun jetti. Warri immoo dabballoonni saba biraa warri agartanii har'a jeequmsa Oromiyaa keessatti kaasuudhaaf immoo maraataa jiran maal godhanii irrifatanii jechuudha. Shee Hajji akkamitti Oromoo ta'a? Shee Hajjiin akkamitti Shee Hajjiin filatamaadha? Miidiyaan jara halkan guyyaa iyyee maraatee balaa buusee akka agartee maali dudubbiin kun dudubbee jara duraanii uummata Islaamaa roorrisaa ture ofiif dhaabbataa turan jechuudha. Arras jeequmsa biyyattii kana keessatti kaasu biyyattii keenya naannoon keenya akkasiin nagaan jiru. Akka Oromootti ilaalcha fedhe qabaadhu. Roorroon naannoo keerratti immoo roorroon naannoo keerratti sababa kanaan ka'u garuu roorroo keetii beekadhu. Gabrummaa biraatiif afafeeruu ta'a waan ta'eef of eeggannoon jeequmsa akka biyyattii naannoo keenya kanarratti hin taane of eeggannoon dammaqinaan hawaasa keessan bira dhaabbachuun dirqama keessaniin isiniin jedha. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gama kaan ergadha inshallah gadi bu'aati inshallah cinkota. Sanadi abumaan ati seeni obboleettii keenya simannaa maqaan see eenyusa? Amma beeti moo eenyu? Amma beeti eenyuti maqaan akka TikTok tokko jabaa. Maqaan asirratti wanti siidhaam. Imma beetiin eega taate yoo imma beetiin isa ta'e imma wuccii isa taate yoo barbaadde. Imma akka barbaadde maqaarraan jijjiirin maqaan jijjiiramtu yoo inni laalageeffadhu yoo inni Gabra Kiristoos Gabra Masqal Gabra Yohaannis Gabra Fulaanan hamdii isaan hin jijjiiramu, kenna isaan hin jijjiiramu, waaqa toleen hin jijjiiramu, waaqa gaariin hin jijjiiramu, sabboontuun hin jijjiiramu, arfaaseen hin jijjiiramtu, sababa tasfaayeen hin jijjiiramu, malaakuun sigalee malaakuu jedhee malaakuutti mul'atu malaakuu kan maaliiti? Amma dhaggeeffadhu asirratti namni kabbada maaliif jijjiirta maal si godhe? Kabbadee haa ta'u abbaasaa. Eega ittaanaan hin jijjiiramu maqaan jijjiiramu maqaa rabbii wajjiniin walitti nuna qofitti malee maqaa